Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne taansuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti hojii turaan affeerraa kenna kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Sirni wal harkaa fuudhinsa baalii gadaa Booranaa 72ffaan har'a irraa eegalee guyyoota 5 raawwatamaa jira. Oduun itti aanu Piroofeesar Mararaa Guddinaa Jawaar Mohammadii fi Jaalmarroo akeekkachiisee jira. Kun immoo karoora muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad waan milkeesse fakkaata jedhamee jira. Oduun inni itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee har'as haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu beeksisee jira. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamuutti guutuun oduu kana akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Sirni gadaa sirna ittiin bulmaata uummata Oromooti. Sirna Oromoon addunyaa kanaaf gumaache. Sirna ittiin bulmaata yoomillee hin moofamne sirna kamiinuu bakka bu'uu hin dandeenye. Sirna dimokiraatawaa keessatti sirna ittiin bulmaata hanqina tokkollee hin qabnedha. Kun akkuma jirutti ta'e sirni wal harkaa fuudhinsa baalii gadaa Booranaa 72ffaa haara'umsaan booda har'a irraa eegalee guyyoota 5 adeemsifamuu jalqabee jira. Sirni wal harkaa fuudhinsa baalii gadaa Booranaa haara'umsaan booda marsaan 72ffaan gurraandhala 25 hanga 30 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha ardaa jilaa badhaasatti gaggeeffamu eegalee jira. Sirna baalii dabarsuu kanaan abbaan gadaa Kuraa Jaarsoo abbaa gadaa Guyyoo Buruutiif baalii kan dabarsan yoo ta'u gadaan Fullaasas gadaa Mardiidatiif baalii kan dabarsu ta'uun eeramee jira. Sirnicha irratti aangaa'ota mootummaa garaagaraa akkasumas hawaasa Oromoo kutaalee garaagaraa abbootii gadaa, haadholii siinqee, abbootii amantaa, uummata Oromoo biyya keessatti biyya alaa kan irratti argaman akka ta'es eeramee jira. Oduun itti aanu kun oduu cabsaadha. Naannoo Amaaraatti konkolaattota saliixa fe'anii irratti haleellaa raawwatameen konkolaattonni 6 ol yoo barbaadan konkolaachisaan tokko lubbuu dhabee jira. Naannoo Amaaraatti konkolaattota fe'umsaa 15 saliixa fe'anii Gondar irraa gara Bahar Dar imalaa turan irratti haleellaa raawwatameen konkolaachisaan tokko yoo ajjeefamu konkolaattota 6 ol kan saliixa fe'an guutumaan guututti barbadaa'uun odeeffannoon gabasanirraa baate ibsitee jirti. Haleellaa konkolaattota irratti raawwatame kanaan qabeenyi guddaan akka barbadaa'e beekamee jira. Jiraataan taatee kana hordofaa ture tokko akka ibsetti konkolaataan tokko qofti yoo xiqqaate saliixa kuntaala 400 fe'ee ture. Har'a yoo xiqqaate saliixni kuntaala tokko birrii 14,000 gurgurama. Konkolaattota kana hundaan yoo baay'ifame qabeenyi miliyoona hedduutti lakkaa'amu akka barbadaa'e waan agarsiisudha jedhee jira. Garuu wanti nama gaddisiisu konkolaattonni kunniin yeroo ibiddaan gubataa jiran laaluun baay'ee kan namatti hin tolle akka ta'e akkasumas kan nama gaddisiisu ta'uun namoonni garaagaraa dubbatanii jiru. Oduun itti aanu Itoophiyaa keessatti buqqaatonni biyya keessaa miliyoona 3.3 ol kan argaman akka ta'e beekamee jira. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana buqqaatonni biyya keessaa buqqaan miliyoona 3.3 ol akka argaman ragaan dhaabbata godaansa idil addunyaa IOM tibbana baase mul'isee jira. Buqqaatii kanaaf walitti bu'iinsi sababa ijoo akka ta'es eeree jira. Waggoota 4 darban kana keessatti buqqa'iinsi ol aanaa ta'e kan galmaa'e yoo ta'u keessumaa bara 2021 naannolee Tigraay, Amaaraa akkasumas Affaar keessatti waraanni jiraachuun walqabatee lakkoofsi kun miliyoona 4.5 gahee ture. Lakkoofsi kun bara 2022 gara miliyoona 3.1tti gadi bu'us bara 2023tti irra deebiin gara miliyoona 4.4tti ol guddachuu agarsiisee jira. Haa ta'u malee bara 2024tti gara miliyoona 3.3tti gadi bu'ee jira.
hanga caamsaa bara 2024tti naannoon Somaalee lakkoofsa namoota buqqaanii miliyoona 1,93,445 kan buqqaan yoo ta'u, Oromiyaan 881,984, Tigraay 878,325, Amaaraan 174,608 fi akkasumas Affaar 81,791 itti galmaa'ee jira. Walumaa galatti walitti bu'iinsi sababa ijoo buqqa'iinsaa yoo ta'u, sababa kanaan parsantiin 69 kan buqqa'an yoo ta'u, hongeedhaan parsantiin 16, muddama hawaasummaa isa jedhamuun parsantiin 8, akkasumas wantoota haala qilleensatti wal qabataniin parsantiin 6 buqqa'uu ibsamee jira. Oduun itti aanu eegdonni daangaa Saawud Arabiyaa godaantota Itoophiyaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuun himamee jira. Eegdonni daangaa Saawud Arabiyaa godaantota Itoophiyaa bara 2019 hanga 2024 gidduutti karaa Yamaniin daangaa biyyattii ce'uuf yaalan dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuu isaanii ragaan The Guardian walitti qabatee fi argannoon Human Rights Watch ibsee jira. Godaantonni hedduun dhukaasa rasaasaatii fi akkasumas meeshaalee dhukaatuudhaan kan ajjeefaman yoo ta'u, kanneen ammoo miidhaa saalaa fi qaamaa kan irra ga'e akka ta'es himamee jira. Baqataan lammii Itoophiyaa bara 2022 imalaaf yaalii godhe tokko isa biratti namoonni 3 kan ajjeefamanii fi isarratti illee haleellaa rasaasan raawwatameen miilli isaa tokko miidhamuu himee jira. Baqataan biraa immoo baatii amajjii bara 2023 daangaa irratti reeffa gara biyyeetti jijjiiramee jiru arguu eeruudhaan isaan keessaa gareen isaanii kawa bineensa nyaataman akka ta'es himee jira. Haaluma wal fakkaatuun gabaasni Human Rights Watch hagayya 2023 maxxanfame akka agarsiisutti humnoonni Saawud Arabiyaa bitootessa 2022 hanga waxabajjii 2023 gidduutti baqattoota fi koolagaltoota Itoophiyaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuu eeree jira. Dhaabbatichi ajjechaa kana yakka namoomaa jedhee jira. Saawud Arabiyaa keessatti lammiileen Itoophiyaa 750 ol kan argaman yoo ta'u, biyyattiin waggoota dhiyoo asitti godaantota sanada seera qabeessa hin qabne to'annaa jala oolchuu fi biyyattii irraa ari'utti itti fuftee jirti. Baqattoonni imala ulfaataa kana filatan irra caalaan isaanii hiyyummaa kan baqatan, wal dhabdee yookaan waraana biyya keessaa kan baqatanii fi rakkoo jijjiirama qilleensaa Itoophiyaa keessatti mudate jalaa kan baqatan akka ta'e himamee jira. Lakkoofsi lammiilee Itoophiyaa karaa kanaan baqatanii bara 2022 hanga 2023tti parsantii 32 kan dabale yoo ta'u, lakkoofsaan 96,670 gahuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Haaluma kanaan WBO'n zoonii giddugala Oromiyaa kaaba Shawaa Salaaleetti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa cimaa akka irratti dhaqqabsiise beeksisee jira. Kaaba Shawaa Salaaleen aanaa Yaayyaa Gullalleetti kaadiroota mootummaa caasaa tikaatii fi akkasumas loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa qaamaa fi kan lubbuu akka dhaqqabsiise beeksisee jira. Haleellaa caasaa waraana mootummaa kanneen irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa kan godaansise akka ta'ee fi hedduu madoona akka adabe akkasumas kan harkaan qabese baay'ee akka ta'an gabaasee jira. Guutuu oduu kana yeroo itti aanutti qabannee yookaan akkuma nu ga'een qabannee kan dhufnu ta'a. Oduun itti aanu Piroofeesar Mararaa Guddinaa Jawaar Mohammadiif Jaalmarroo akeekkachiisee jira. Inni kun immoo wal dura dhaabbannaa dhaabbilee siyaasa Oromootii fi akkasumas hayyoota Oromoo gidduutti kan agarsiisaa jiru ta'uun isaa immoo muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad karoora isaatiin waan itti milkaa'e kan fakkeessudha. Piroofeesar Mararaa Guddinaa marii karaa nagaa jalqabame gufachiisuuf warri yaalan akka of qusatan jechuudhaan Jawaar Mohammadii fi Jaalmarrootti quba qabee jira. Akkasumas marii nagaa
jalqabame jalqabatti gufachiisuuf yaaluu irra bu'aa argamsiisuuf tumsuu irra wayya jedhee jira. Profeesar Mararaa Guddinaa akeekkachiisa kana kan laate tibbana Jawaar Mohammadiif Jaalmarroon marii taasifame irratti hundaa'uudhaan yaada faallaa isaanii kan dhiyeessan ta'uu irraa kan ka'e akka ta'es beekamee jira. Haalli kun immoo yookaan immoo wal dura dhaabbannaan paartilee siyaasa Oromootii fi hayyoota Oromoo kun immoo waan muummichi ministeera Itoophiyaa barbaade waan milkeesse fakkaata. Kunis akka karoora muummicha ministeera Itoophiyaatti mariin tibbanaa inni guddaa fi kaayyoon isaa inni guddaa fi tokko qoqqoodamiinsa paartilee Oromoo akkasumas hayyoota Oromoo gidduutti uumuudha. Inni kunis tahee mul'atee jira. Haalli kun immoo gad diriiruun hawaasa keessa seenee uummata Oromoo miidhuu danda'a waan ta'eef qaamoleen wal dura dhaabbannaa kana hammeessuu irra akka of qusatanii fi wal dura dhaabbannaa irra kallattii wal isaan galchuu irratti walii galuudhaan waliin deemuu akka qaban waamichi uummata biraa taasifameefii jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajji ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarruutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna nagatti nu tura.